أكوان جتوتي أني ربي لما قبا يوكان ربي لما تمنا يوكان أمانتا لما تمنا أمانتا تكو إسلام أمانتا إسلام اللي نور دفع أمانتا تكو واقفنا أمانتا واقفنا اللي لتشويو إتأمنا لتشو لك هجي سابو لا يتشو إذن عندك إلهين كان أبو يوسف ربي لما جرى يتشو لك ربي تكو واقفنا ربي تكو كمسلمون يقبران كمسلمون إتأمنا هنجتشو لك. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، أولا أحييكم بتحياتنا كما جمتوتا في دعوتك إن ويا ركنات سبقة جرا كان لكننا نجايا في جمع جورا نحن سنجت بربادة أنتنا وني وجيلا لو واجر أما كان ديما جرو يا رب في الإنشاء يعني الرجاء إسا أورمون تكما إسا جنوساتو إسا أورمون تيو سنة تولد فيه معلومة إسا أتكيس والأرجع أتكيس ركعتا غرغاري أتكيس وانت توتو كودا جداني كان أبو يونموني ورّي أيان الرجاء كون شركي جرو أيان الرجاء كنا إسا في ديني مال غراغرو ما كبا ورّجده غافي وانا كنا في كندين كنا فكاتن إذا باينن كأجرتي غافي كنا ودندي هاكو همناتين ديبي رتي ديبي سودا في عليه بيرا كبانو تاتي جتورا دعوتو تكيا duraan durse nuti akka islaamaatitti akka oromootitti ayyaana irreechaa kanaa fi oromoo jidduu oromoo islaamaa jidduu yookaan amantaa islaamaa kana jidduu garaagarummaan ni jirti. Bakki itti walitti dhufeenyi isiitis jiraatu ni jiraata. Bakki itti walitti dhufeenyi isaanii jiran kana dhaadhessine bakki itti walitti dhufeenyi isiin qabdu kana yookaan ammoo walitti tokko taate bakki isiin itti waliigaltee qabdu kana jabeessinee mul'ifnee dagaagine isiitiif bargaagine isii leellifnee bira dhaabannee wajjin tarkaanfachaa turre as durallee jechuudha. Zamana dabre dura yeroo dabre dura bifa kanaan tarkaanfachaa turre bifa kanaan hojjechaa turre. Kana yoo jennu amantaa waaqeffannaatii fi amantaa musliimaa baay'inaan osoo walitti dhiyaatu garuu wanta garagara isa godhu jira. Sanneen keessaa duraan dursee ayyaana irreechaa kan jedhamu kana ayyaanni irreechaa kun achi dhaqame ayyaanni irreechaa akka aadaa hin tahin akka amantaa qabatamaan tahe hayyoonni baay'inaan gizee ammaa kana gadi bahanii miidiyaa garaagaraatiin dabarsaa jiranii kana nama mara beeka jennee yaadna. Ayyaanni irreechaa amantaadha. Amantaa of dandayaadha. Hayyee amantaa of dandaya kana fuunee nama islaamaa tokkoon amantaa of dandayaa kana islaamummaa kan keetii walitti maki akkasitti jiraadhu jechuun no that is wrong. In dandayamu idme arralee hin danda'amu borillee hin danda'amu sun kan achitti lafa keenya. Shari'aan islaamaa hoo kana maal jettu yoo kajennu taate shari'aan islaamaa irra guddaa wanni islaamummaan tiisuu dhuftee duraan dursee islaamummaan waajaa tiisuu dhufte waajaan san keessaa tokko diina islaamaati. Amantaa islaamaa kana akka inni hin banne akka inni yookaan ammoo shirkiin isa seenuu hin dandeenye godhuudhaaf dhufte warra biroo bakka kana sirriitti fahamuu qaba galchuufillee qabdan isin warri beeytanii hubachiisuu qabdan namoota biroo jechuudha warroota faallaa keessanii. Islaamummaa keessatti wanni tokko toohida jedhamee jira. Faallaan toohidaa shirkiidha. Shirkii fi toohinni waliif faallaa diddaani laa yajtami'aani. Faallaan lama qaayidaa kun yookaan bu'uuraa kana namni marti beekuu qaba. Faallaan lama walitti hin qabamu Oromootiyya. Namni faallaa lama walitti qabee yookaan ammoo tokko godhee wanta faallaa tokko godhee akkasitti waliin oofa jedhu yoo ka jiraatu taate mee haa oofee dandayu. Fakkeenyaaf ibiddaa fi bishaan walitti qabuun hin danda'amti yoo ka jennu taate dubbiin kun nama fageessuu danda'a jechuun kijiba kiyya namni hundiyyuu beekuu danda'a karaa salphaatti gaafa akkas jedhu taate jecha ibiddaa fi bishaan waliin jiraachuu ni danda'aman tokko ta'anii jiraachuu ni danda'ama. Halkaniif guyyaa walitti qabamuun ni danda'ama yoo ka jennu taate fakkeenyaaf sa'aatiin ammaa kun guyyaadha halkan idanaa kana fuunee guyyaa kana walitti mahine tokko goonee halkanii guyyaa osoo hin addaan hin baane wajjin akka tarkaanfatan godhuun ni danda'ama yoo ka jennu taate dubbiin kun aqlii fi nama sammuu qabu hundarraayyuu ni fagaataa jechuudha. Dubbiin kun amma deemee akkasuma harkaa ta'aa jira. Oromoo waaqeffataatii fi ayyaana irreechaatii fi ayyaana musliimaa kana tokko godhuu uummata musliimaa kana walitti tokko ta'uu qaba dirqama waliin deemuu qaba waan jedhu ilaalcha kana baay'inaan jira ijoollee keessa edda yoo allaalu. Kun addaan fagoodha waan jechuudha obboleeyyan kiyyaa gamaa gamana wanta walii qabamuun isaa hin dandamne akka reefsin jedhisan ibiddaa fi bishaan. Maaliif islaamummaan wanni inni irratti xiyyeeffatee ijaaruu dhufe toohiida tokkochummaa rabbiiti ka kajeelamu ka sodaatamu ka abdatamu halkanillee guyyaallee sa'aatii kamiyyuu in 24 hours sa'a 24 keessatti namni rabbitti amane waa hunda sida ulaagaa isa barbaachisu hunda isa wajjin raawwachuu qabu tokkicha ol aanaa mootii moototaa ka fakkii hin qabne ka fakkaataa hin qabne ka waan sodaane ka waan dadhabne ka harka nama tokkootiyyuu hin eegganne san isa san qofa akka ta'e nu barsiisee irraa bahe waan taateef islaamummaan allan kana ammoo kan inni dhabamsiisu dhufe shirkiidha. Shirkii jechuun waan rabbi malee jira
nama iyyuu haa taatu dhagaa iyyuu haa taatu kajeeluu taate irratti hirkachuu taate barakaa isaan barbaaduu taate deemanii isa bira deemanii gadi jechuufii taate rukuu godhuufii taate sujuuda godhuufii taate kajeeluu iyyuu taate sodaatu iyyuu taate wama kamiyyuu haa taatu wantoota kanneen keessa waan silaa rabbii guddaaf godhamuu qabu ilma namaatiif yoo ka godhu taate yookaan dhagaa yoo godhu yookaan muka yoo godhu yookaan lagaa yoo godhu yookaan tullu yoo godhu yookaan gaaraa yoo godhu yookaan hajara ayya shay'in kana makhluuqa rabbii kana kamiyyuu yoo ka godhuuf ka taatu taate battalumatti wanni sun shirkii tahaa jechuudha. Inumayyuu diinan wanni balleessu dhufe shirkiidha. Shirkii san balleessu addunyaa kana keessa sababa addunyaa kanatti dukkana wanni ta'e shirkiidha waan taateef shirkii dhara keessa jirtu san balleessu dhufe waan taateef shirkiin toohidaan walitti qabamuu hin dandeettu. Akkuma reef isin jedhe halkanii fi guyyaan walitti qabamuu hin danda'u. Yoo ifti guyyaa kun asiin dhufe dakanaan ka dhufu taate dirqama halkan silaa keessa jiru sun asii baduu qaba jechuudha. Asii deemuu qaba. Akkasuma islaamummaan bakka islaamummaan dhuftetti dirqama shirkiin deemuu qaba. Laysa al-iimaanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iimaan wanni jedhamu kun waan fakkeeffatanii yookaan immoo uffataan zaataan akkanuma itti fakkaatanii akkasuma itti jiraatanii miti. No, seera qaba, kitaaba qaba, waduun ilaahiyyuun seera rabbii qul'aanaati. Rabbiin tumee bocee kaayee karoorsee achi lafa kaayee man shaa'a yu'minu bihi. namni barbaade isa kana itti amana waman sha'a yakfuru bihi namni barbaade itti kafara ka kafare ibidda seena ka jaalate ammoo asumaan jannata seena jechuudha. Idan islaama tokko duuba yoo shirkii san karaa watu taate nama kamiyyuu yoo ka ta'u taate jechuudha. Inumayyuu bira dabaree rabbii waa'ee kanaa keessatti nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ergama kabajama ergama jaalataa sani waan jedhu maal jedhan la'in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasiriin. Ya Muhammad yoo ati ka shirkii ka gootu taate beekaa yoo ka shirkii ka raawwatu taate la'in ashrakta لا يحبطن عملك هوجين كان كي كسوما كصلاة كعبادة كصدقة هوجين كان كي خير أتأمري كان كي دل يدقوت ما نقودتي لا يحبطن عملك بطلوا مثلا اتباداجرا سببات شركي تكتي دلقوتي في جتة يو انتوبتي يو بيكا كذا لو يسات هجورا هوجين كان كي خير كان كي إفاجن أمري كان كي أتدل يدسون بيتون أتمت بدايجور إذن كرمال جتور رافضنا وبلايكيا يو دوران كيري صلاة صوم أمري كان كي كل وان فيت كيرات الروان غاري الرا ربي في جتة كتاتي أمري كان كي كدل يدوتاتي بيكا الرج شركي تهو أسوس التيمان أسو غري كان كي دغيو ديد كدا يدوتاتي ويا سنبا إسلام مان ستي بتنتر تاتي أشتي بدي أشتي بركوتوتي أشتي بدي يجتشو ويا سنبا أتلت بمسلم أتي مسلم أمتي مالك نمني مسلم شركي درك ما ديسوق أب درك ما ديسوق أب نمني إسلام تقولشو لو شركي ديفني وما ركون كابو كنا ربنا رلالو ربنا كيسكية بيكا أنا شو ما داكي شو ما تفرع وان تكو ما كي منا من جدا أشتي مبيسو دندا جتي هاد أكيد ندي مودنيتا لا كأنك تقول أكوان جتوتي أن الربي لما قبا يوكان ربي لما تمنا يوكان أمانتا لما تمنا أمانتا تكو إسلام أمانتا سلام اللي نور دفع أمانتا تكو واقفنا أمانتا واقفنا اللي لتشويو إتأمنا لتشو لك هجي سابو لا يشوف إذن عندك إلهين كان أبو يوسف ربي لما جرى يشوف ربي تكو واقفنا ده ربي تكو كمسلم توني كبران كمسلم توني إتأمنا هن يشوف كنت بقول إسا مثال أمتي مرة كيبا فرسين شكا دبوره نمني فرد لما يابته ميدة تسرق ياجي نمني فرد لما يابته فرد لما يابته من دند أبو يو يابته فرد تكو جابت يوكا كيرجعته الرجال تفيد بهي يوكان إسلام أقول كله تهي فاستقم كما أمرت أكربي تيجي أجل سنتي قد أول أكربي جلسان ته الرجال دين إسلاماتين إفاد فتي ولد بوا ون أورومو كينان تقول نقولا دوراني له تقطعني جيراني والغرغاري ولين ياني ولين هجني ولين دبني ولين أفني ولين بولي جروف جيراني كين ولين دلدلني ولين قطني ولين بوچني أوان سلا برباچيزات هندساتي يو ولين لكيسا والغرغارا ولين آبتا والبددتا ركين كين جروف جيراني كيسة ولين كمن وجين هجتتا والبيرة آبتا أكسيت أورومو وجين جيراتشا باني أرألي أكسمتي جيراتشا جيرا إذن والجين جيراني كين ني أوفن فكين يهو بلسي كي تكو يوكا واقفنا كتاوتاتي وبلسي كي دركمان غافا أمانتان كي يوان كان بدو منه وان كان يوكان اتهمو نركا كاوتاتي دركما اتهمو قبغا مالف براتي وان كان أكتما الرجال كان عدد أيام إساتي مالي ورشوا كتوكون حرام ما شركنا تتو ساكن حرام متى شركة شركة يجون الرجود دارا رب برتي حرامني إسلام ما كيسنا ما باسو قالوا شركة نمو إسلام ما كيسنا ما بفتي بقى كان سيرت عواتني بيكون لك أبا هو بتشول لك أبا مالف وروني شيكوتي شركة كان تيجي فنا تكون على أورمو قدام باسو جتة يرو كانت تدبتني جدا نعم دبتشو تدرك
dirqama wanni martiyyuu munaasabaadha munaasabaan dubbatamu fakkeenyaaf anas taa'ee waan biyya keenya keessa hin jirre waan hawaasa keenya keessa hin jirre waa'ee Awurooppaa yookaan waa'ee Ameerikaa qofa yoo halkanii guyyaa sitti haasa'u taate taqulu li anta majnuun ati maaraa taanaan jechuu dandeetta maaliif wanni silaan haasa'uu qabu wanni aan qoradhee faayidaa fi bu'aa isaatiif jecha tattaaffii godhuu qabu waan biyya keessa jiru waan qabatama haala yeroon keessa jirtu san ta'uu qaba. إذا شريعة لنا كذا دركم إتنا جاجا أفضل العلم علم الحال الرجودان بيكم سا الربارباتشان بيكم سا حال يروتي جدا وان تكو شريعة يو أمني تكو يرو كانت تفرشوا وجميل دار كجرا زوجات دركم واي فرشوا أسوقهم يو أمني سكا كلام مان كبايو زاد دركم وان سني أسوقهم يو ميدان نمين ولي رترا وده وان سنكرا وتا جرا تندت دركم أكيد إسلام ما تي وان سنا أسوقهم ده أكيد سما يو نمني شركي يو كان غرو إسلام ما كيسا بهودان وان أمانتا ساني ميدا كبتما كيسا كاركم تادي دركم وان سني راه أسوقهم ده على بغير أن تخاف من أحد إلا ربه وصو نما تقوتين سوداتين وصو نما تقوتين قولاتين وصو نما تقوتين كجينين ربي قدا كان كيساني قفاف ربي الرجزار بجد دركم دبچو قبل جو كنا نتي سو قبلجان كينه كور مكان إسا حسن حسين جمال الريچ كنا رت هنداوني ديمني إسا كنا دقا جيران تجرا فكن دركم إسلام أمة كنا فهمسيسون أججي جدا كنا irree deebi'uudhaan irreechi shirkiidha irreechi haraama haraamummaa bira dabre irreechi shirkiidha ardhallee borillee kan akkasitti namni islaamaa beekee amantaa keessan jabeeffadhaa isinin ilaallatu obboleeyyan keessan ammoo warroonni amantaan isaanii waaqeffata haa deemanii waaqeffataniiti eegatti amanan mirga isaaniiti waan taateef isin ammoo dirqamni keessan ajaja kana hojiirra oolchuudha jechuun nama rabbitti sharrafu taate rabbiin isaa in araaramu battalatti amantaa keessan tubada islaamummaa keessan tubada obboleeyyan kiyya nawaaqidni islaamaa kudhan jedhan beektuutiin islaamaa wantoonni yoo itti kaseentu taate wantoonni yoo atatamaan ka islaamummatti ka namicha sanirra ka argamtu taate battalumatti amantaa namicha sanii balleessuu danda'a islaamummaa san balleessuu dandeettu jechuudha yoo namichaan sun waan fedhellee ka dalagu taate yoo khayrii fedhe yoo inni ka qabaatu taate illee balleessuu ka dandeettu waa kudhan jedhan hayyoonni yookaan beektuutiin olomaan itti walii galan jechuudha abbaa fete gaafachuu dandeetta isa kana jedhan tokkoffaan san keessa tokkoffaan obboleeyyan kiyya bakka kanatti سبت لالو قبضان تكفان الشرك بالله ربي قدت شركودا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه يعني ما يشرك بالله نمني ربي تشرك القرآن بك ما يشرك بالله نمني ربي تشرك فقد قمت حرم الله عليه الجنة ربي جنة إسرت حرام قدير ربي جنة إسرت ويو قدير ومأواه النار قبسمت نمتشاسني بكيتين نمتشانسون قوة يجول آخرتي ibidda ganda hongeeti ganda salphinnaati ganda diqqeennaati ganda gammachuun keessa hin jirre keessa qubataa namni maal dalage namni shirkii tana dalage innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'waahu an-nar wa ma lizzaalimiina min ansaar jedhe rabbi quraana keessatti dubbate egaa obboleeyyan kiyya kabajamtoota daawwattoota hordoftoota kiyya shirkiin irra guddaa waan ibidda azaabaa nama galchaati shirkiin irra guddaa waan islaamummaa nama balleessaati shirkiin irra guddaa waan dallansuu rabbii guddaa namarratti safachiisaati shirkiin irra guddaa waan dunyaa fi aakiratti illee nama hongeessaati shirkiin irra guddaa waan dunyaa fi aakiratti illee nama dikkeessaati shirkiin irra guddaa waan sababaa dhabiinsa milkii namatti ta'uu danda'uuti fi kanneen kana fakkaatan jechuu dandeenya egaa namni lakki an shirkii godhu malee jiruunti yemi'aawu guddachuu dagaaguu fi bargaaguu hin dandeettu ka jedhee amanu yoo ka jiraatu taate mirga isaatti waan fedhe dalaguu ni danda'a garuu asumaanu nasihaa kan beeyne shirkiin islaamummaa keessa nama baafti irreechi shirkii tana ta'ee argamee jira kanaafuu irreecha dhaquun haraama shirkii guddittiidha islaamummaa keessa nama baasa yoo rabbi fedhe viidiyoo itti aanu keessatti wantoota islaamummaa keessa nama baasan sagalan hafte shirkii tana dabalatee jechuudha isinii kalaquu taate yoo rabbi fedhe haga ummata isinii gabaabsa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ila leekaa